gootu laa akkaumaan taaga maal taate maal taateen jeebar haadhatoo mee adde mardoo ijaararraa naayaami alla dhalaaf deemta alla waan beeyne alla hay yoom geeyse way meena dhiisi deemii nama takko na yaami hayamee silaayis teetanumaati maaluma naa wayyamma alla wayyaa haaliqa koo alla oltanii kanti meessa jirta adde mardoo gama naan jira maali saafoo cimimmuudha way an du'e way naa dhumte har'a mee dhaabu mee sin laala mee kun dhalaa miti akkam dhalatti hin fakkaatu mee alla adde mardoo kun waa dhalaa miti wahin gahe alla kun waa kiyyaa miti alla wayyaa rabbii hayya hay maaliin boyingaa saafoo dhiisime hay maali dhiini sirraa yaa kun ilmoon narraa bahuusiiti wayyaa sasaafamaa akkana taate gaa wayyaa haaliqa koo way duruu narraa bahuu deemaa bar hay yaa yootoo dhigaatu si jala kutu jira way lakkii wadaa yaameetiin mana wallaansaa isin geessina duruu waan bare naan je'e waan eessattiin tola gaa lakkii wadaa yaama afime saafoo siraa lubbu keetit dura afi dhufe wadaa hin jiru meemtaas jee wadaa way Saafii amma akkami? Wayyaadha dooftar. Dhukkubni duraan si dhageemu fayyitemi? Na dhiisee lakkisuun taatullee gaa. Taatullee maal bakka si dhageemu jira? Dhukkubbii mataa tana waa dawaatti hin arganne. Sun suutaan si dhiisaati hodhome kiniina kana siifin fide adiin kun wanna laal yeroo mataan si dhukkubu tokko turtii zaajaa keessatti liqimsa diimaa kana ammaas gama galgalaatis lama ganamaas lama fudhachuu qabda yaa dooktara kiniina dila kana maa kannitaniifsa taatullee dawaan biraa yoo jiraate akka hayyamtaniif kana osoo gootanii kame obbo Waday ati abbaa warraa adde Saafii hatimi hay tanaafin akkanatti gubadhaame akkamitti way dooktar shanyii malee hafeemi kun waan tanaafin akka gubadhaa bar shanyii tanaaf naan galle dhagaye kun olaal dooktar eeganaa fi Saafiyaa wal fuune waggaa 6 ta'eeti jira beeyta duuba gaa hiriyoonni na wajjin fuudhan yoo kam xiqqaatti kaasate hin qabne hin jiru amma gaa anguyyuu garuma godhame dhalate jee osoon eegu wanni bakka hin geenye irraa yaateeti beeyta ammaan tanaas dhalate hoggaanju kunoo ni yaa'e taarraa kanaas gaa yoo nuuf dhalatte jennee bar waa hedduudha tattaafanne bikka meeqa nama waa laal hunda biraan dhaqee bar haaya duuba gaa wanni siif hin himin lama nagayaan nuuf dhalataniiti turanii beeyta duuba gaa tokko dhalateetuma hoggaasuma shafiite haaya kaan kasila dura dhalatee hoyi yoo laalte hiriyaa isaatiin hanqateeti mana na jira kunoo beeyta maali gaa beeytaa waan waggaa 5 gahee hin fakkaatu dooraa akka tokko ta'eetuma jira yaaboo beeytaa gaa tana gaa hoggaa 3 irraa yaatee jirti hoo obboleessu duuba beeytaa gaa beekaanis maal naan jeeseet qodhaa mana keetitti qoodhaniitu jira naan jee kan hin bira dhaqe sunis yaa obboleessu qodhaa maali anis tana dhibde tanaamisa anaa takkaa bakka waa qodhaan keessan hundaa'u takkaa dhaqee hin beeyne ka duuba haadha warraatti godhes hin jee sa jechuu baatu naafi isii malee eenyuutu nu wajjin galaa jira yaa obboleessa kee tana dhibdee ta qodhaa goote yoo kaayoo isiin goote malee mana keenya keessaa takkaa baheetis hin beekan abad ilmoo fayyaa dhaltee jee maas yooni qodhaa tana ofirraa fixuu baatte
dhungachuu dhiisiiti niihu hin suuftuu hunaan jee kam aboo beleessu Saafii hoo duuba. saisii maa iccitiin kiyya beekama jettee bar wallee kun hoggaan argu imbii ashaafaren jettu hobo kanaafi malee ka arraa kun gaawwahii silaa akkanaa utaa duuba waaniin hin beekne moosa ni beeyta akkam arraas diddu aboo angulii siin jijjiira khalaas kuno na jijjiiri kaa duuba nagartaami teedhumte amma taatu Amma gahee usa walirraa dhaabbadhaame. Obbo Wada yoo na dhageesse rakkoon mana keetii furmaanni isaa rabbi jee nu bira jira malee beekaa fi maarree baantu san bira hin jiru. akkam Isin lachuutu na dhage'a. Rakkoon kun rakkoo adde saafiyaa yookiin kan mana keetii qofa mudatu osoo hin ta'in rakkoo hawaasa biyya teenyaa maraati. Keessaafuu irra caalatti miidhamtoota kan ta'an dubartootaa fi daa'imman kumaatamaan lakkaa'amanii dhoonsin jeeho. akkuma biyyaatittu moo Eekaa akkuma guutuu biyyaattu. duuba banii aadamuun dimoo Laal Waday rakkinicha furmaataa wajjin gabaabseetiin isiniif himaati sillachuu meena caqasa. sawadaa irraa dhaabbadhu haadawaan mul'ate fakkaattiiti haa himee dooftar nuu hime haa Ilmoon bakka hin geenye irraa bu'uu fi daa'imman sammuudhaan fayyaa hin qabne kan qaamaan irruu dhaluudhaaf sababni hedduun jiraatullee ani gama kiyyaan rakkoo hawaasa keenyaa bal'aa waan ta'eef furmaanni isaa dhihoo kan jiru keessa hanga hamma tokkotti qajeetiin wanna jee kunis soora sugaa ayiran yookiin sibiila jedhamu qaama keenya keessatti jiraachuu dhabasaatii fi hanqina isaatiif saaxilamu keenya. soora maal jettan saa irra naaf deebii mee takka Soora sugaa ayiran yookiinis sibiila jedhamudha. ayiranii yookiin sibiila Ayiran jechuun gaa soora sugaa qaama keenyaaf barbaachisaa ta'ee fi kutaaleen qaama keenyaa kan akka onnee sombaas dabalatee jechuu hojii isaanii sirriitti akka hojjetan kan gargaarudha. inni kun Duuba gaa qaamni keenya hanqina isaatiif yoo saaxilame ilmoo qaamaa qalbiin fayyaa hin qabne dhaluu fi guddisuu ulfa yeroo malee ba'uuf saaxilamuu fi sababa kanaanis du'uun alatti ijoollee barattu yoo taate barnoonni hin galuuf. Akkanumattis ka hojiidhaaf kaka'umsaa fi hawwii dhabuu waa malee lafumaa ka'anii dadhabuu hafuura fudhachuu fi qaama ofii baadhachuu dadhabuu akkanumattis dhukkubbii mataa tan walfaanaatii fi fedhii qonqoo dhabuu fi kanneen kana fakkaatan hundi kaanu mudachuu dandeenyu. duuba saafee isaa hanqinni isaa kanaa kun argate Hanqinni isaa abaluu fi abaluu jedhee nama mudatu beeyta garuu ka'umsi isaa nyaata keenya wal madaalchifnee soora laangicha eegoonee soorachuu dhaba keenyaa fi ijoollee teenyaas soorachiisuu dhaba keenya kanaafuu furmaanni isaatis laafaadha jechuu kiyya. akkiniin juu dooftar soora baantu kana isa eessarraa arganna Soora sugaa ayiran jedhamu kana eessarraa arganna seetan bu'aa beeyladaarra kan akka tiruu, foon, killee, aannanii fi kanneen kana fakkaatan bu'aa biqiltuurraa ammaas qirima keessaa atara akkanumattis ashaakiltiirraayis kanneen akka raafuufa muduraalee gosa gosaarraayis kanneen akka burtukaana mandariinaa fi kanneen kana fakkaatan nyaata hoggaa qopheessinu hundatti nyaata keenya keessatti dabalannee yoo fudhanne dawaadha nuuf qaban jechuu. wahii beeyna akkanatti qananis ene malee nuti Amma gaa malli isin harka jira beeytanii isin amma qotee bulaadhaami waan isinii fi maatii keessanii jiru oomishattanii gurguruu osoo hin ta'in soorachuudha qabdan. hoy maasa nuu miti magaalaan dachii meetiraan kennamtuufu hamma kana bara sagaraa mana duubaa yoo dhaabbatanillee numa danda'anii miti isa kana Akkana amma galaati gandaas gorsa. taate dooftar abshir jiuma Saafiyaas kiniinaan siif kanne keessa inni xixiqqaanii fi diddiimaan sun kan albuuda ayiran jedhamu qabu waan ta'eef sirriitti liqimsuun dagatin. haya nageetti gaa dooftar Haya nageetti deema atis rabbi si haafiyu. Itti aansuudhaan ammaas diraamaa qooda lammeessaatii isiniif dhiheessina. Kunis waa'ee soora sugaa ayiran irratti kan xiyyeeffatu waggaa ta'u mata dureen isaa hubannoo jedhama. Disa dubraa katibaates. Intal mucaa mana barnoota ari'aniiti deemteen galchitu. Yaa atis geessinoo geessu baannoo maal taatan maal godhatteeti. Akkamitti amma ilmaan namaa hundi hiriyoonni isaa mana barnoota oolanii hoggoonni mana siif oolu kana siif gammachuudha. Haaya gaa haadha yoo kajatte taates geessitus abbaan tolaati geessi kaatuba. Yoo ati geessite hoo?
Yaa awwaan dhaqu. Heetuunis takka mee isa jira amma? Caama gamatiisan ciisu jira ni yaamaa ho'iyaa fi. Toofiq hin jiru. Toofiq ni dhagayaa haa dhufe. Haa mancaasan naggakkanni mee. Boo mucaa qonna jala deemu daftara kee qabadhuuti. Eegi mucaas karatti gaggabeessi jalaa hin kan hafiniti meegi mucaa hin jarjarini. Sadu bada fi gabbaasi ka maalumaan ja'a bar inumaa hodhiisi inni haa ta'u dura waan na yaamaniif tanaa'u mee dhaqeetiin gaafadha. Eenyu seenaa? Akkam ol dabarsiiftu? Nagee oltanii seenaa ol. Haaya. Kunoo kursii tanarra taa'a. Haaya. Eessaa baatan maaliin isin gargaara? Lakki mucaa kiyya tokkootu as barachaa ture. Duuba gaa abbootii tante osoo hin fidin hin dhufin naan jannaaniin isin dubbisa jee dhufe. Kutaa meeqa barata? Baranuma seenelleedha. Umriin isaatis ganaadha beeytaa baranuma waggaa 9 seene. Maqaan isaa eenyu jedhama? Toofiq ibsaa jedhaniin. Ahaa, beekee mucaa gabaabaa xiqqaasanii miti? Gabaabinaan gabaabaadha. Inumaa nama laaluuf ka 9 guuteen fakkaatu. Beekee inni barataa keenya ati hoo maal taataaf? Abbaadha. Ahaa, ilmoodhaaf isuma qofa qabda moo? Lakki inni sadee isaadhaa beeytaa isa boodaas 3 hin qaba. Ammaas 7ffaadhaaf haati mana qophaawaa jirti jechuun kiyya garaadhaa qabdi beeyta duutii hin lakkaawiniti ammaaf 5 qaba rabbi hamti. Mee abbaa Toofiq si wajjin waan tokko kaafnee akka mari'annuun barbaadaati yoo na hayyamte gaa waa'ee maatii keetii ilaalchisee gaafilee hamma tokko si gaafadhu. Maal qabdi jetteeti waan fedhe na gaafadhu. Galatoome abbaa Toofiq mee waa'ee ilmaan keetiitii fi waa'ee maatii keetii keessattuu fayyaa irratti maal akka fakkaattannaaf ibsita. Yaa barsiiftuutiyya akka na fakkaatutti waa'ee Toofiq kiyyaarraa ka'uudhaan tana na gaafatteen si'a. Lakkii abbaa Toofiq. Barsiiftuu hirrifatiin maa kaaftee jechaan jiru bar kaasuu keetiin taatullee ni gammada malee dhaga ilaal maaf gammadde yoo naan jetteellee waa'een Toofiq kiyyaa anaas rakkaa waan jiruuf. Fayyaa dayina abbaa Toofiq nutis waa'ee mucaa kanarraa ka'uudhaan egaa rakkoo maatii kanarraa barree akka lammii gaarii oomishuu dandeenyuuf kanaaf egaa waa'ee fayyaa maatii keessanii isin gaafachuun kiyya. Gaarii goote eega kaafteefu gaa haadha warra kiyyaa eegaan fuudhee wajji jiraachuu jalqabne waggoota 14 takka lakkoofsifnee jira beeyta. Duuba gaa mucaa keenya kan duraa dhaluudhaaf haati warra tiyya dhibooytee eega ifannee waggaa 5 turte booda dhalte eegas gaa amatatti ittuma jirti 3 walitti tarreessineeti tartiibaan dhadhalleega. Amma gaa dhala 4ffaa irratti fi 5ffaa irratti haati manaa midhamteetuma akka hamaatti waan bakka hin geenye deeyse lubbuun siitu barree tafirdi du'arraa oolte. Ulfa bakka hin geenyeetu irraa bahee jechuudha. Marraa 2 siin juusanuu duuba gaa eegas haati warraa waggaa 3 wal faanaaf xalasa dhabdee qonqodhaas hin nyaattu gammachuudhaas waan qabdu yoo feetes akkanumatti dhiiri jala kutaa kalaas dhukkubsattee akkasitti osuma wal'aannuggaa turreeti eegas boodaas waggaa 3 turtee booda lameen boodaa tana dhadhalte jechuu duuba gaa ammallee qawwaansi kadursuun deebi'uuf didee jira naf fakkaata. Toofiq malee ijoolleen tunoo akkami? Ijoolleen lamaan duraa qilii takkallee waan qabani inumaa mana barnootaa gamaasan baratan malee faxinummaa isaanii silaatu digarta ture. Sadee isaan Toofiqii mitire duuba Toofiq kana ka haatiinis isumarraa midhamtee xalasa dhabde eegas fayyaadhaan hin dhalini mitire inninis akkasuma akkumatti lallaafateetuma yeroo hunda gaggabaa oola. Duuba gaa bakka waa jiran jedhamu hunda geeysee dadhabee miidhama isaatiif dawaa dhabeetiin dhiise jechuu. Akkuma gartuu kana gaa qancareetuma hiriyaa isaatis hin ga'u wanna tatahee jira. Miidhaan isaa barcimtuu ta'uu irraa mul'ata. Duuba gaa yaa barsiiftuuti tun waan dhumtuuti Toofiq daran kana sodaachisaa jiru mucaa boodarra dhateedha. Fayyaan qabu. Waa akkasitti irraan mul'atuus waan ijoollee ta'eef beeyta akkuma jira garuu haa ta'ummoo ammaan tana waggaa 4 gayaa jira. Garuu maaligaa hanga ammaa waa lafaayis hin kaane maaligaa daaddee yeroo jettu waan amata lamallee natti ga'uu didee beeyta dubbii akka gaarii qaceelee waan dubbatu.
duuba gaa shakkiinti yakka mucaa ganda gamaa tokko gowwaa sammuun hin qaceellee fi dubbachuu hin dandeenye san taajeetiin sodaadhe tana waan je'anillee beeyta ijoolleedhatti farrisuu taateeti haa ta'uti garuu si bira dawaatti hin dhabu jeeti tana fakkaatti gaa kuno gaarii abbaa Toofiq ani Toofiq laaleetiin asxaasaatirraa rakkicha shakkeetiin isin yaamiga haa yaame duuba gaa akkanaa himaa jirtan kanatti rakkooniin ani shakke dhugaa ta'uun alagaa akka mana keessanitti waaree miidhaa hamaa geessaa jiru badheetiin jira fayyaa naada himeenaa himiga gabaabsee kaa'uudhaaf gaa ka'umsi rakkoo keessanii hanqina soora suugaa ayiran jaamuun miidhamuudha soora suugaa ayiran soora suugaa ayiran soorri suugaa yookiin albunni ayiran jaamu kuni yoo hanqinni isaa qaama keenya mudate irrina dhiigaa isa hamaadhaaf kan aniimiyaa ja'amee yaamamuuf nu saaxila jechuu kanarraa kan ka'e gaa humna dhiigni keenya qilleensa oksijiinii ja'amu itti baadhatee sombarraa gara sammuu dhandhachaa fi gara kutaalee qaama keenyaa kan biroo itti geessu hanqisuudhaan gaa miidhaan irra geessee jechuu duuba gaa miidhaansaa akka qaamni keenya dhukkubbii firraa hin ittisne godhuudhaan dhukkubbiin adda addaa qaama keenya akka nu hubu godhuu danda'a jechuudha guddina qaama keenyaa dhorkuudhaan nu qancarsa humna hojjechuu fi barachuu keenyaan dhoowwa hafuura harkisuu fi of dadhabuudhaan miidhaa hamaa nurra geessa dhukkubbii mataa addaan hin cinnee fi fedhii dhabuu qoonqootiif nu saaxila jechuudha miidhaan isaa inni hamaan garuu kan dubartoota ulfaa godhuudha dubartoonni ulfaa hanqina isaatiif yoo saaxilaman ulfii akka irraa bahuu godhuu dandeechu kunis du'aaf isaan saaxila jechuudha gaa yoo osoo hanqina isaa qabduu deessellee ilmoon isiin dhaltu goowwaa yookiin immoo doofaa ta'uu dandeechu walumaa galattuu ilmoo qaamaa fi qalbiin isiidhaa fayyaa hin qabne dahuu dandeessi jechuudha. Atilleen gaa barsiiftu fayyaa da'iiti ammoo akkas hin jenneeti soora suugaa ayiran kana eeysaayii arkan. soora suugaa ayiran kun bakkirraa argamu gaa qabeeyyii ayiran qabanirraa argama jechuudha bu'aalee loonirraa kan argannu jiru foon killee aanan soorachuudha qabna jechuudha bu'aalee biqiltuurraa immoo qiriima akka shumburaa baaqulaa atara kan fakkaatan soorachuudha qabna jechuudha muduraarraa immoo burtukaana muuza mandariina paappaayyee soorachuudhaan fayyaa keenya eeguu qabna jechuudha gaa duuba gaa ganamaa galgala waan amma jette kana eeysaayii hella yaa abbaa Toofiq yoo fayyaa teenya yaanne bakka irraa fi nuni dhabneetteeti keessattuu bu'aalee biqiltuurraa bar waanuma harka keenyaan facaasuu fi dhaabuu dandeenyuun isa bu'aalee loonis taatu gaa iddee ilma keenyaa kanninu sumuun shilingitti gurgurachaa hin jirru sanillee dhuga jette kam dhugaadha ammas taanaan humna keenya ol waan guddisuu hin dandeenye dhallee isinis miinee haadhaas miidhuun gaarii natti hin fakkaatu kanaafuu gaa hanga tajaajillee guddisuu dandeenyu dhallee gaa hanga saniif soorachiisu laallee wal madaalchisnee soorachiisuu qabne jechuudha soora laangichaa keessa akka lammii gaarii oomishuu dandeenyuuf. Duuba gaa handuruutiin mana naasenteeti maaltu naa mala dhiiroo. Tokkoffaa hanga fayyaa hin qabne haakima geessuudhaan wallaansiisuu qabde jechuudha lammaffaa ammas wiliidhaaf itti yaaduudha qabde jechuudha. Meeqa rabbummaan naa gargaaru.